Anda ka buufte taga. Tole Waxaayaza. waa Obboleetti. obboleettii jetteetti irransiif deebi'a. Intalli abbaa haadha keetii kun yuutuubii dhaloota gaarii show. Dhaloonni gaarii show yuutuubii isaa irratti sagantaa nama bashannansiisan qabatee isiniif dhiyaata. Sagantaa kana irratti guyyaa har'aa baacoo gaafileedhaan makaman qabatee isiniif dhiyaata. Kanaaf sagantaa kana like, share, comment, subscribe gochuudhaan dhuduukaa akka taatan isin beeksifna. Maqaan keenya ture? Siifan. Siifan gaaffii tokkoon si gaafadha. Kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buusee buphaan kun kan eenyu ta'a? Irransiif deebi'a. Kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buusee buphaan kun kan eenyu ta'a? Uganda. Ugaandaa jettee eshi gaaffii isattaan si gaafadha. Intalli abbaa haadha keetii siif maal keeti? Obboleetti. Obboleettii jetteetti irransiif deebi'a. Intalli abbaa haadha keetii siif maal keeti? Eshi gaaffii sattaanuttan siif darba. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee hoo maal jedhaa? Tole irransiif deebi'a rakkoon qabu. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee maal jedha? Eshi isa arfaffaa qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A B C D yoo ta'e inni dhumaa afaan isaa hoo maal jedhama? Irransiif deebi'a. Qubeen afaan Oromoo jalqabni isaa A B C D yoo ta'e inni dhumaa afaan arfan isaa maal jedhama? Irransiif deebi'u. Eshi qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A B C D yoo ta'e inni dhumaa arfan isaa maal jedhama? Tole maqaan keenyudha? Urgee. Urgee gaaffii muraasan siif qabadhee dhufeera. Kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buusee buphaan kun kan eenyu ta'a? Kormaan irraan adeemu. Shi kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buusee buphaan kun kan eenyu ta'a? Ay kormaanii buphaa buusuu hin danda'u. Tole gaaffii isa lammataa. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Irransiif deebi'a. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Obboleetti. Al takka irra siif deebi'u. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Intalli abbaa haadha keetii. Obboleettiidha. Tole gaaffii isa sadaffaa. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee hoo maal jedhaa? Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee qurxummiilee. Tole gaaffii isa arfaffaa. Qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A B C D yoo ta'e inni dhumaa afaan isaa arfan isaa hoo maal jedhama? Waayaza. Waa. Irransiif deebi'a. Qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A B C D yoo ta'e inni dhumaa arfan isaa hoo maal jedhama? Waxaayaza. Tole galatoom. Maqaan keenya ture? Abbuu. Abbuu gaaffii muraasa siif qabadhee dhufeera. Tole kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buusee buphaan kun kan eenyu ta'a? Anda ka buufte taga.
Tole gaaffii salammata. Tole gaaffii salammata. Gaaffii salammata. Intalli abbaa haadha keetii na dhagaarta. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Intalli abbaa haadha kiyyaa obboleettii naa taati. Obboleettii keetii irraan siif deebi'a. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Intalli obboleettii haadha keetii ana waan naa taatu hin beeku. Tole gaaffii isa sadaffaa. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe. Qurxummoota jedhee hoo maal jedha? Qurxummoota jedhee qurxummiidha. Irraan siif deebi'a. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee hoo maal jedha? Anuu kana hin beeku. Thank you. Gaaffii isa arfaffaa. Maaliin inni ariifatte? Gaaffii isa arfaffaa. Qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A, B, C, D yoo ta'e inni dhumaa arfan isaa maal jedhama? Qubee afaan Oromoo. Qubeen afaan Oromoo jalqabni isaa A, B, C, D yoo ta'e inni dhumaa arfan isaa hoo maal jedhama? Hin beeku. Thank you. Tole maqaan keenya ture? Maqaan koo Taakkalaa Barbaadaa jedhama. Taakkalaa Barbaadaa. Gaaffilee muraasa siif qabadheera. Kormaan lukkuu tokko buphaa daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buuse. Buphaan kun kan eenyu ta'a? Daangaa Ugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti buuse. Buphaan kun kan eenyu ta'a? Kormaan lukkuun buphaan buusu. Tole. Eshi gaaffii isa lammataa. Intalli abbaa haadha keetii siif maal taati? Intalli abbaa haadha kooti anaaf adaadaa kooti. Waaw. Tole gaaffii isa sadaffaa. Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe. Qurxummoota jedhee hoo maal jedha? Qurxummii jedhee qurxummoota yoo jedhe qurxummoota jedhee qurxummiitti deebi'a. Tole gaaffii isa arfaffaa. Qubee afaan Oromoo jalqabni isaa A, B, C, D yoo ta'e inni dhumaa arfan isaanii hoo maalidha? Qubee afaan Oromoo inni jalqabaa abbaa caadaa yoo ta'e kan dhumaa waa xaa yaa zaa. Waaw.